Maaliif waaqayyoon kadhadhu kan jedhu kamallattoo gaaffitti tufufnee ilaalla. Hangammaatti introduction isaati yookaan hiikkaasaa definition isaa jechuudha. Hiikkaasaati kan laalle amma garuu maaliif waaqayyoon kadhachuun maaliif barbaachise? Maaliif waaqayyoon kadhanne? Isa jedhuuf inni jalqabaa abboommi waaqayyoo waan ta'eef. Kadhanni abboommi waaqayyooti. Waaqayyootu abboomi, waaqayyootu kaaye. Namatu kaaye miti. Saayinsiitu kaaye miti. Faranjiitu kaaye miti. Waaqayyootu kaaye. Abboommi waaqayyoodha, ajaja waaqayyoodha. Kadhadhaa jira sagalee waaqayyoo. Kanaaf kiristaanni kadhachuu qaba. Amanataan tokko kadhachuu qaba. Namni gara gooftaa dhufe tokko kadhachuu qaba waaqa isaa. Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5:17 akkas jedha. Kadhata keessatti ittuma fufaa malee hin dhiisinaa jedha yookaan addaan hin kutinaa jedha. Kuni abboommi waaqayyoodha. Phaawulos warra Tasalonqeedhaani kadhata keessatti itti fufaa malee addaan hin qoodinaa, addaan hin kutinaa, hin dhiisinaa jedha. Aniif atis kadhata keenya addaan kutuu otoo hin taane itti fufnee kadhachuudha. Hanga yoomitti kadhanna gaafa jennu hanga gooftaan ufuttidha. Hanga Kiristoos ufuttidha. Yookiin hanga lafa kanarra lubbuudhaan jirtutti kadhata kee kadhachuu qabda. Waaqayyoon barbaadachuu qabda. Har'a barbaaddee booru kaniiftu miti. Har'a kadhattee booru kaniiftu miti. Dargaggummaa kee kanatti kadhattee bara dulluma kee kaniiftu miti. Yeroo hundumaa kanaaf kadhanni abboommi waaqayyooti. Maatiyos 20:41 akkas jedha. Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Hafuurri illee himmaadha. Foon garuu dadhabaadha jedhe gooftaan. Qorumatti akka hin galleedhaaf, rakkinatti akka hin galleedhaaf. Jecha gooftaati, dubbii gooftaati kun. Dammaqaatii kadhadhaa jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin. Hin abboomi. Ajaja kana kaayi. Hafuurri illee himmaadha. Foon garuu maalidhaa jedhe dadhabaadhaa jedhe. Kanaaf hafuurri waaqayyoo humna nuu kennachuudha gaafa kadhannu. Namni kadhatu immoo qorumsa mo'atee darba. Qorumsa mo'attee darbuuf obboleettii koo kadhachuun si barbaachisa. Gaafuma rakkina keessa galtu qofaa miti. Yeroo nagaa kee, yeroo jilbeeffachuu dandeessu, yeroo fayyaa kee jabaattee kadhachuu qabda. Kiristaanni tokko gaafuma dhukkubsatu, gaafuma lolamu waldaatti fiiga. Naa kadhadhu jedhee tajaajilaas rakkisa. No, akkas ta'uu hin qabu. Yeroo nagaa ta'an, yeroo fayyaa keenya, yeroo fiiguu dandeenye, yeroo tajaajiluu dandeenye sirriitti kadhachuu qabna. Gaafa qorumsaa sirriitti kadhachuu qabna. Jabaannee loltuun tokko lafti nagaadha jedhanii ettee loltuuni hiikkatteen ciistu hiikkatteen teessu. Nagaadhatuma jedhamu lolli waan ka'uu danda'uuf loltuun yeroo hundumaa reedii ta'a. Yeroo hundumaa qophaa'aa ta'u loltoonni biyya eegan. Akkuma kanaa kiristaanni yeroo hundumaa qophaa'aa ta'uu qaba. Maaliif qophaa'aa ta'uu qaba beektaa? Dubbii sagalee waaqayyootu. Diinni keessan akka leenca beelee aaduu yeroo hundumaa isin marsee aadaa jedha. Yeroo hundumaa isin marsee aada. Isin balleessuudhaaf, isin nyaachuudhaaf, isin cabsuudhaaf akka leenca beelee aaduu. Kanaaf nama kadhata qabu hin danda'u seexan. Namni kadhata qabu hin lolama garuu mo'icha argata. Hin ari'atama garuu hin injifata. Yesuus Kiristoosin humna kadhataan guutan. Baratti aloonni kadhataan qullaa buuse. Baratti aloonni raajii jedhee oliif gad ofiisaa kadhata isa oliif gadi kaatu. Oliif gadi fiigu. Baratti kadhata isa. Baratti jilbi namaa jilbii kiristaanota alaaf. Maqaa Yesuus Kiristoosinati immoo humna argadhuutii waaqa keessa guddaa. Mataa keefis biyya keefis kadhachuu akka dandeessu humni waaqayyoo si argatu. Maaliif kadhanna isa jedhuuf inni lammaffaa waaqayyo akka isa kadhannu waan barbaaduuf. Maatiyos 7:7. Ermiyaas raajichi 33 lakkoofsa 3. Irra kan jiru dubbifadhaa.
kutaa kanarras ni kaa'een jira. Waaqayyo akka isa kadhannu waan barbaaduuf isa kadhan. Kadhadhaa jira Waaqayyo waan ta'eef. Dubbiin sagalee Waaqayyoos kadhadhaa waan jedhuuf. Dubbii sagalee Waaqayyo jechuun Waaqayyo mataa masaati. Kiristoos mataa masaati. Ermiyaas inni kadhadhu siif na nagaa jedhe bakka. Kanaaf ani batis kadhachuu qaba. Akka nuyi Waaqayyoon kadhannu Waaqayyo nurraa barbaade. Namnu nama isa kadhateef nama miilla isaa irratti kufee fi waa kenna miti. Sayyootuma kadhattuu nama kanarraa waan argattu. Waaqayyo inni guddaan immoo gaafa nuyi kufnee isa kadhannu sarkaa deebii arganna. Furmaata arganna. Inni sadaffaa karaa ittiin Waaqayyoo fi fedha isaa ittiin barru waan ta'eef isa kadhadhu. Tasalonqee saduraa boqonnaa 5:17 hanga 18 kadhanni karaa ittiin tokko Waaqayyoon barruudha. Lammaffaa immoo karaa ittiin fedha isaa ittiin barruudha. Namni kadhatan qabne Waaqayyoon beekattanii yaadinaa. Namni jilbeeffateen kadhan, namni jireenyi isaa kadhatan qaba. Namni akkasumaan tajaajilu, akkasumaan faarfatu, keessumaa bara kana faarfannaanis gam tokkoon sirba fakkaachaa jira. Humna kadhataan qabu, humna fayyisuun qabu, simboon qabu of keessaa. Sababiin isaa maal beektu? Humna kadhataan qaban. Yeroo isaa fudhatee namni kadhachuu hin danda'u, soomee kadhachuu hin danda'u. Wanti kadhataan dhufe, wanti kadhataan argamu, simboo qaba. Raajummaa sana keessaan fayyinni ta'a. Faarfannaa sana keessaan hiikumsi ta'a. Lallaba sana keessaan hiikumsi ta'a. Inni kadhatee qophaa'e jechuudha. Kanaaf egaa kadhanni karaa ittiin fedha Waaqayyoo ittiin barruudha. Karaa ittiin Waaqayyoonis barruudha. Karaa ittiin ulfina Waaqayyoos agarruudha. Karaa ittiin irree Waaqayyoo agarruudha. Karaa ittiin fayyisuu Waaqayyoo agarruudha. Karaa ittiin eebbifamnuudha. Karaa ittiin hiikamnuudha. Karaa ittiin jijjiiramnuudha. Karaa ittiin nama taanuudha. Waaqayyo nama siyaa godhu. Namni baay'een namummaa isaa gadhiisee jira. Bineensa ta'ee jira. Ati garuu nama isa sirrii ta'uu qabda kadhatte. Nama Waaqayyoon beeku. Nama Waaqayyoon ulfeessu. Nama Waaqayyoon kabaju obboleettii kun. Inni arfaffaa Waaqayyo Waaqa dhaga'uu fi Waaqa hojjechuu danda'u waan ta'eef isa kadhadhu. Maaliif kadhanna isa jedhu? Waaqa dhaga'uu danda'udha Waaqni keenya. Akka Waaqa Ba'aal miti. Akka Waaqa sobdootaa miti. Waaqa isa tulluutti sagadan miti Waaqni keenya. Lagatti malkaatti si sagadamu miti. Si dhagaa. Si dhaga'ee immoo deebii siif kenna. Akkasumas Waaqni keenya Waaqa hojjechuu danda'udha. Waaqa fayyisuu danda'udha. Kanaaf isa kadhadhu. Isa dhaga'uu kadhanna nuyi. Isa argus kadhanna nuyi. Cafa faarfannaa 94:9 akkas jedha. Inni gurra namaaf dhaabe ofii isaatii hin dhaga'uuree jedha Daawit. Hin dhagaa obboloota. Inni ija tolche ofii isaatii hin arguuree jedha. Hin arga. Inni gurra namaaf godhe. Inni gurra sitti godhe. Gurri isaa dhaga'u gurri Waaqayyoo hin dhagaa. Hin si dhagaa. Inni ija sitti godhe. Iji isaan argu hin arga sirriitti. Iji Waaqayyoo guutummaa biyya lafaa hin arga. Kanaaf maaliif kadhanna isa jedhuu fi Waaqayyo Waaqa dhaga'uu fi Waaqa hojjechuu danda'u waan ta'eef isa kadhadha. Akkasumaan kadhanna miti. Akkasumaan iyyina miti. Maal warri dheenteen kun iyyitee hin dadhabdu. Waccee hin dadhabdu jedhu miti. Ofirra dabarree kadhanni keenya iyyi keenyi biyya lafaaf fayyina, biyya lafaaf qoricha, biyya lafaaf geeddarumsa, moototaaf fayyina, gurguddootaaf fayyina, lafa keenyarraa biyya keenyarraa maal godhe darbe abaarsallee hin cabsa. Yesus barabaraan gooftaadha. Inni shanaffaa Waaqayyo jireenya namootaa keessatti yaada isaan raawwachuu fi karaa inni qopheesse waan ta'eef isa kadhan. Waaqayyo jireenya namootaa keessatti yaada isaan raawwachuu fi karaa inni qopheesse waan ta'eef. Karaa Waaqayyooti jechuudha kadhan. Karaa ittiin Waaqayyo wajjin wal agarruudha. Karaa ittiin Waaqayyo wajjin walitti dhufnuudha.
namni jo kadhatan qabne waaqayyo wajjin walitti dhufuu hin danda'u. Waaqayyo wajjin tokkummaa uummachuu hin danda'u.